Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabuun isinin jedha an mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaa gara chaanaala kanaatti dhuftan. Guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Qophii kiyya kanatti akka bashannantan abdiin qaba. Qophiin kiyya kan guyyaa har'aa waa'ee Maskii Mangeeti. Maskii Mangee intala miidhagduu fi bareedduu qophiilee garagaraa irratti miidiyaalee garagaraa irratti beeknuudha. Maskiin intala Oromoo qaalii, intala Oromoo aadaaf safuu qabduudha. Akkasuma maskiin waa hedduu hojjechuudhaan beekamtii amma yeroo ammaa kana miidiyaalee garagaraa irratti beekamtii guddaa argachuudhaan namoonni hedduun waa'ee isii haasa'utti jiru. Gaajidduu kana ammoo duulli addaa tokko irratti banamee jira. Duulli irratti baname kun maaliif irratti baname wanta jedhu ilaaluun duratti mee viidiyoolee gaggabaa Maskiidha kan bashannanaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoolee kana wajjin turtii gaarii gootanii waa'ee Maskiidha immoo seenaa Maskiidha guutumaan guututti Maskiin eenyu isa jedhu qorannaa cimaa irratti geggeessuutti jira. Gaafa qorannaan koo xumurame Maskiin Mangeedha eenyunni, eessatti dhalatte, eessatti guddatte, hojiin isii hoo maali, dhugama Oromoo qulqulluudha moo Oromoo sobaati kan jedhu wajjin ilaalla. Hedduun keessan gaafii isinitti ta'ee waan jiruuf jechuudha. Mega arra qophii bashannanaati kan qabadhee dhiyaadhe viidiyoolee hedduu namatti tolan kan Maskii Mangeedha kan miidiyaa garagaraa irratti namoonni itti fayyadamaa jiran, kan irraa fayyadamaa jiran, ka isin hedduus ittiin fayyadamin kan namoonni garagaraa qofa keessattuu namni nama kennan ta'in itti fayyadamaa jiru isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Intalli kun dhugama sabboontuudha. Intala kana jajjabeessaa jechuun jaalladha. Gara viidiyoolettiin isin dabarsa. Turtii gaarii qabaadha. DJ graba daba alafu cheza doba, ikibamba sana una pull up mara saba. Mukaomiya sololo kilen sirase wadikotu ya jigako rakata laga fete jea baby arguda ijake bareda si wajin dabarsu jiruti hunta si wajin dabarsu. Sindra kawalaga jamahir kushashmane antalama faladir dalayadir abustana tawbe hidagar wadia wudi allo bas kotu malokiya Mama
barambarase Adisa abban biyya gachamaleef mal barbaadam inti balligale Adisa abban biyya gachamaleef mal barbaadam inti balligale wallo argitu teega alele ko damma ko dafna ko tu ababoko hatti hafte ngara ko nakin tolu bultinko asiyatene malay tauba koyatene malay tauba asiyatene malay tauba tauba yitankan merci mesh yitankan merci mesh farda gurraacha lagarra kaachisani qoricha naaf hawwite si nyaachisani qoricha naaf hawwite sanoo dhagaye laga fete jea baby arguda ijake baleda si wajin dabarsu jiruti hunta si wajin dabarsu fardaku didi finkili kotu fardaku harre maluftin hagaltu fardaku sifu dabe hajeku fardaku sidifana gaftu debu kaba folleku fardi suni sena kenya walani him barbanu jijira farda har